Jechoota saglan namni musliimaa guyyaa guyyaatti fayyadamaa oolu garuu hiikaa isaa hin beekani. Jechoonni kunniin saglan hiikaa isaanii wajjin dhiyeessee jira. Namni musliima taate hiikaa isaa dirqamatti beekuu qabda. Viidiyoo kana laayik gochuudhaan nama birootiif dabarsuudhaan eegalee itti fufnu. Tokkoffaa bismillah. Hiikaan isaa maqaa rabbiitiin jechuudha. Maqaa rabbiitiin eegala, maqaa rabbiitiin waan akkasii dalaga bakka maqaa rabbiitiin jechuudha. Lammaffaa subhaanallah. Subhaanallah jechuun rabbiin qulqullaa'e, qulqullina rabbii yaada, rabbiin qulqullaa'uu isaa qalbii kiyyatti yaada. Rabbi qulqullaa'e jechuudha. Sadaffaan alhamdulillah. Faaruun kan rabbii yookaan Allahiiti. Afraffaa laa ilaaha illallah. Dhugaan yookaan haqaan kan gabbaramu Allah malee hin jiru. Wanti biroo ammoo kijibaan gabbaramaa jechuudha. Inni shanaffaan Allahu akbar. Rabbiin guddate, inni guddaa ta'uu, waa hundaa ol ta'uu isaa yaada jechuudha. Inni jahaffaan maashaa Allah. Waan rabbiin fedhe yookaan waan rabbiin yaadetu ta'e. Waan rabbi fedhe waa inni akka ta'u ta'etu yaadetu ta'e. Gabaabatti wanta rabbiin fedhe jechuudha. Torbaffaa laa hawla walaa quwwata illaa billah. Hiikaa hedduu qabaa. San keessaa inni beekamaa fi cimaan maalidhaa? Wanta tokkorraa wanta birootti jijjiiramuun, fakkeenya namni dhabaa ta'e qabaataa ta'uun, namni abaataa yookaan dureessa ta'e hiyyeessa ta'uun, waan tokkorraa wanta birootti jijjiiramuun, akkasuma walaa quwwataa wanta sanirratti illee dandeettii qabaatuun eenyuun malee hin jiru, rabbiin malee hin jiru. Namni tokko waan tokkollee qabaatuudhaaf, dalaguudhaaf, waan kamuu ta'uudhaaf eenyuuni rabbiin qofaanii jechuudha. Saddeetaffaa a'uudhu billah. Rabbiin tika barbaada. Yaa Rabbi na tiksi jechuudha. Saglaffaan astaghfirullah. Rabbiin irraa araarama barbaada jechuudha. Hiikkaalee jechoota kanneenii dirqamatti beekuu qabnaa. Nama musliimaa birootiif dabarsii YouTube